Yoo yaa harka fuunee hordoftoonni YouTube koo akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koodhaa galata waaqayyoo warroonni maatiin taatan guddaa galatoomaa warroonni maatiin taane maatii ta'an jajjabeessaa laayikii naaf godhaa viidiyoo koo warri ilaaltan hundumtuu laayikii naaf godhaa isiniin jechuun jaalladha. Har'a waa'ee niitii salphoo kanarratti qabadheen yaadde jechuudha viidiyoo namoonni baay'een irratti hojjettaniitu waaqayyo isin haa eebbisu. Tokkoffaa abbaan miidiyaa kanaa saba hundumaadha kana arrabsiisaa jirtu ijoollee biyya hambaa deemte hundumaa arrabsiisaa jirta. Isheen illee durayyuu kaayyoo baatee fi nuti hin beeknu nu arrabsuufis as baatee ta'a hin beekamu. Kana hin beeknu waan ta'eef abbaan miidiyaa kanaa garuu dhugaa rabbii baay'ee tokko nama gaddisiista. Utuu miidiyaa guddaa qabdu kana gisee achirratti dubbattee ganaa nuuf sheerii gootu kuni qaanii guddaadha jechuudha. Kanan jechuu barbaadu namni kamiyyuu miidiyaa kana kan hordofu har'aa kaasee irraa kaafatee deebi'u subscribe irraa kaafatee deebi'u laayikii gochuu dhiisu miidiyaa akkasii jajjabeessuu hin dhaqiina. Waaqniyyuu nun gaafatu dhugaa rabbii nama gaarii godheef immoo uguman jajjabeessinaa laayikii goonaa subscribe goonaaf jechuudha. Si jammar laayikiin isaanii subscribe isaaniis unurratti guddate jechuudha. Unutu guddisee fi deebi'anii immoo unuun gannu xiqqeessu jechuudha. Unuu warra biyya hambaa jirru jechuudha. Eessatti nu beekte iddoo nuti oolu? Dhugaa rabbii nu beektu. Utuu nu beekte akkasiin jettu. Dubartiin biyya hambaa jirtu warqii. Warqii namni warqii harka isaarraa qabu fakkeenyaaf warqii odduma argetti hin darbatee hin kaa'u. Sini galee iddoo gaarii kaa shamarran biyya hambaa jechuun warqiidha. Hin argamtu tola dhugaa waaqa kana. Niitittiin hin beektu. Dhugaa akkanatti warqii ta'an hin beektu jechuudha. Kanaaf namoonni keessan aaree akkuma koo futtaafadhaa baatii dubbadhaa isiniin jechuun barbaada. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon aaree ani gama kootiin jechuudha. Nuti biyya hambaa kan dhufne eeyyen hojii gola ormaa kana hojjechuuf malee bakkee baanee akkas dhiira faana ciisuuf hin dhufne. Namni kamiyyuu biyyaa kan ba'e hojjetee of jijjiiruufidha. Baay'een keenya immoo eeyyen biyya hambaa dhufnee gola ormaa keessatti kunoo halkaniif guyyaa dhaabbannee hojjennee maatii keenya of jijjiiraa jira. Kuni waanuma argamudha jechuudha, soba miti. Ani gama kootiin afaaniin dubbachuun namatti ulfaata wanticha jechuudha. Waan akkasii biyya hambaa keessa jira jedhee sammuu koo namansiisu, dhugaa rabbii namansiisu jechuudha. Yoo jiraates immoo nam tokko nam lama ta'uu danda'a. Maaliif namni hundumtuu iddoo tokkotti arrabsamuun barbaachise? Niitiin kun yoo seeratti nu dhiyaachuu qabdi. Kasasuu qabna dhugaa rabbii wal geenye kasasuu qabna. Indee akkasumatti maqaan balleessitee zimmennee dhiisna moo? Dhugaa rabbii kanaa jechuudha. Kun kasasamuu qabdi mana seeraatti dhiyaachuu qabdi jechuudha. Isheen kan akkas nuun jette namoonni biraan immoo boras ba'anii maal nuun jechuu danda'u warri nuun beekne. Even isheen ikkoo biyya hambaa ofteetti miti. Biyya hambaa oftee argiteetti miti akka nuti gola namaatti rakkannu. Isheenuu kana dubbatte kan isheen kan nuun beekne immoo kamaa dubba ture hammamaa dubba ture. Kanaaf niitiin kun mana seeraatti nu dhiyaachuu qabdi jechuudha. Dhugaa rabbii salphoodha. Afaan keenya dhageessi laata. Niitiin ana ati salphoodha. Dhugaa rabbii dubartiin biyya hambaa jechuudha warqiidha. Qaaliidhaan argamtu. Dhugaa rabbii qaaliidha. Kan hundumtuu harkatti baatee mararsiifatu dubartiin biyya hambaa. Waaqnumtuu hin fidiin malee borootti utuu hukumni hamaan tokko si qaqqabee jechuudha. Irdaataa kan gaafatamu eenyudha? Shamarran biyya hambaa miti. Ishee miti kan birrii ergu. Kan dadhabe kan lafaa kaasu eenyu? Kan gubee kan lafaa kaasu eenyu? Shamarran biyya hambaadha. Maaliif namni keenya jaamsatee madubbataa ijoo maal ta'e namni? Beekamtii argachuuf jecha namni tokko maqaa nama hundumaa balleessuu danda'a. Maybe isheen akka isheetti hojjechaa turte ta'a hojii kana. Nuti garuu sana keessa hin jirru. Gola ormaa keessa jirra. Haadha keenya bira hin jirru, abbaa keenya bira hin jirru. Dhugaa rabbii gola ormaa haadha ormaa jala jirra. Isheen garuu maybe waanuma afaan ishee sun dubbate san hojjechaa turte ta'a. Nuti hin beeknu keessa hin jirru waa'ee ishee, waa'ee keenya malee jechuudha.
namni tokko waa'ee ofiisaatti amanee dubbata malee waa'ee nama biraatti dubbachuu hin danda'u. Maaliif guutummaa guututti ani waa'ee hiriyaa koo beekuu hin danda'u, hiriyaan koo waa'ee koo beekuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf niitiin kun dhugaa rabbii kanaa maybe akkan taa'ee yaadutti beekamtii argachuuf jecha akkas dubbattee ta'a. Yoo akkas ta'e as baatee dhiifama haa gaafattu. Saba hundumaa as baatee dhiifama haa gaafattu. Balleessiteetti jechuudha. Abbaan miidiyaa kanaas immoo jechuudha. I don't know. Gina waan tokko dubbachuun barbaada. Namni miidiyaa kana gaggeessu kiraanchii aan deema nan laala jechuudha miidiyaa kana. Waaqni jechuudha. Waa malee bofa miilan dhawwanne miti. Nama kanas waa malee waaqni miilan dhawwanne jiru. Dhugaa rabbii yeroo tokko ta'a mazana laala. Ara basmaa. Maal jenna amaniitii kana? Maal jennee ishee arrabsina? Akka ishee eegee fardaa asitti mataa keenyatti rarraafannee mikiyaacii keenya dibannee bakka wayyaa akkas uffannee teenyee kaameeraa fuulduraa akkuma ishee kana qebaaxaruu dhiifne. Dubartiin biyya hambaa jirtu goota. Dhugaa waaqaa goota. Shamarran biyya hambaa jirtu goota bar. Maaltu isheedhaan qixxaataa? Dhugaa waaqa kana beekamtii qabdii. Hojii beektii. Ndee? Even jechuudha. Nuti asii baanee gaafa biyya keenya Itoophiyaa galle hoteela tokko yoo banne hojii asitti barreen bor biyya keenyatti guddachuu dandeenya. Kanan beektu isheen garuu. Kanan beektu. Eessatti beekti? Dhugaa rabbii eessatti beekti waa'ee shamarran biyya hambaa? Kun ammatuma ka'ii waxiin hojjedhu jedhanii maatii ishee beektee hojii hojjetti laata? Dubartiin akkasii dhugaa rabbii bakkeetti warra guddatanii abboommii warra hin qabne warra nama xiqqeessuu jaallatan. Ani baay'ee dubbachuun barbaadu dhugaa rabbii kana garuu waa malee bofni miila kottee dhabnee jiru. Dhugaa rabbii yeroo teessan ilaaltan bofni nama idda miti waa malee kottee dhabne. Waan anjeefiin qaba waa'ee namicha kana irratti jechuudha. Waa'ee abbaa miidiyaa kanaa jechuudha. Xinnuma saalfiin beeku abbaa miidiyaa kana gaafa isheen zanaa jettee teessee akkasiin afaan akkasii gaafa dubbattee inni immoo fidee sheerii nutti go'u xinnuma qaaniin beekanii. Baay'ee ulfaata. Dhugaa rabbii baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Dhuma keenya haa bareechuu. Hundumti keessanuu maatiin haftaa warri maatiin taane laayikii godhaa viidiyoo koo galatoomaa.